rabbiin jechuudha. Rabbiin hiree keessan ka ganama isin yaa qajeelchu hireen ganama yoo nama jallate jechuudha. Naman qajeelchu takkaan yoo rabbumaan nama qajeelte malee hireen ganama naman qajeelchu. Hireen ganama yoo si dhabde hireen lammaffaa takka wallahi ka jireenya gaarii jiraatullee jira ka ta duraa caalaa rakkisullee ni jira jechuudha. So rabbiin nama fatana salaamata illee daganne. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota fi daawwattoota kiyya. Annaga koota alhamdulillah. Har'aan tana roozaa fi caaltu qabadhe isinii dhufee jira. Roozaan akkuma beekamu kaleessa mucattii xiqqishuu takka waamtee turte. Waamtee maal walitti qabda Mustafaan himi jetteen himattiin himuu hin dandeenye homaa walitti hin qabnu. Jetteeni na qoachiisaa wajjin taphanna taphni maal akka ta'e naaf hin galle. So taakii taphatan ta'uu danda'a. Akkas jetteeni har'allee akkasuma baay'ee aartee turte Roozaanii. Har'a dammoo Mustafaa akkuma argitan waamtee gaafachuu jirti. Homaa walitti hin qabnu mana na xaraddii mana na qulqulleessiti. Maalif lalta silkii kiyyaa maaltu si galchee manaamin jedhaan jechuudha. So Roozaayyetiyaa rabbiin hireetee ganamaa si jallise hireetee ta ammaa booda si eeggattu rabbii si haa qajeelchu siin jedha. Isiniifillee warra akkasii isin haa qajeelchu. So wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ana baay'ee tokko na dhagahame. Roozaa yeroo hundanii boottii bakka gowwaa fillee gowwaa miti. Qaroo fillee qaroo miti Roozaan jechuudha. Wal keessa amallisi baay'ee tokko miskiina fayyaalettidha. So dhugaa dubbatti banagarachilla dhugaa irratti baay'ee tokko namatti tolti. Ayno wallahi garuu jireenyi tama ganamaa hoyyaa eegisiin nama jallatte homaa gochuu hin danda'ani. So hagana hunda leerma dhiiraati hinaafuun ilmi dhiiraa yoo hagana hunda inaaftee eessa galtaa eessa baatee eessa oolte eessa bultoo jedhanii itti hawaasa malee hin laafu. So osuma beekan cadhisu osuma beekan osuudha. Ilmi dhiiraa gaafati jalaa itti ol qabsiste hin bobeessa malee hin laaffisu jechuudha. So hagana hundallee ittiin hinaafini hagana hundallee hin eegini. Isi yoo rabbiin sii kenna yoo rabbiin siin rabbiin keeti mucaan ko siin jedhe keetuma yoo keetii miti siin jedhe dammoo kama abbaa biraa ta'a. So hinaaftee ምናምን mataa kee dhukkubsuun hin barbaachisu. Ilmi dhiiraa gaafa itti naaftee baay'ee jechuudha. Wallahi gaafa itti naaftee ganama galgala eessa oolte eessa bulte eessa galte sa'aatiin ni si dawwalee akkam nagaa jirta sa'aatii kana na dawwalta eessa dawwalta ምናምን hin jedhinaan ilma dhiiraatiin. So amala isaanii itti fayyadama amala isaaniitti maaliif ilmi dhiiraa 90 fuudhuu hin danda'a 90 baatee 90 fuudhuu hin danda'a. Nu garuu carraan kenna maqaan heerumu hin heerumna garuu maqaan nu bayaa maqaa nu gursumeetti siin jedhanii duraanuu amala kanaattu mana sanii si baase siin jedhanii waa baay'ee namaan jedhan jechuudha. Mana jalqabaa seentee gaafa baate. So kanaafuu amala keenya fayyadamne ilma dhiiraa qabachuu barbaanne amalaan yaadaan qabachuu nu barbaachisa. Amalaa fi yaadaan qabadhaa ishee. Kanaafuu amma bunee fi caaltuu argitanii caaltuun buneen caaltuu laalte tidaarii fi jaarsi ima nama dhaanata yeroo takka shaxi nama godhuun ima jirti. Yeroo takkitti san dhayeef sanuu bira teessee jaarsa naasoqaa jaarsa barbaadaa jetti argitanii. Amala kanaan isin amma gurra haadha fi gurra abbaa fi obboleewwan fi balleessite. Wallahi deebiteellee hiree ofii qabde malee hiree ofii hin daballe. Namni jaarsa bira taa'ee akkas jedhu ilmi dhiiraa akka haga fedhe duriyyee yoo ta'e nama duriyyee nama qalqaallaan jaalatu ilmi dhiiraa. Nama amala qabeessa amma nama akka oshee miskiinaan argattu. Buneen maal jette jedha. Buneen oshee fuudhuu danda'a abbaa barbaade maratee fuudhuu danda'a garuu buneen nama akka oshee hin argattu. Macheem nama akka oshee hin argattu maaliif
osheen tasgabbaanii deebi'a maamin mutaara maqaxxita matti daari seenee akkuma dubartii jechuudha fudhatee waliin jiraata ture osheen garuu waliin haasaa viidiyoo wajjii hojjeta malee wanti inni akka mutaara isanii fuudhee mana kireessee fi sargii godhachuuf hunda wanta taaggal hin qabu so amaluma isiiti baayizabii oshee amala osoo qabatte buniin jechuudha naman argamne osheen so amala itti wallaalte malee buniin jechuudha isin inuu hin dandeenye makkana waliin hagana guyyaa adda ilmoo irraa argachuu haga darajaa ilmoo irraa argachuu ga'uun jechuudha osheen bexaam obsa qaba bexaam jechuudha bexaam obsa qaba so kanaafuu ara taragaga maal qoyaan kaas waa tokko jechuudha waan gaarii gadhiisa waliin arrabsina wal kabaja nuuf jecha wal kabaja warra isin hordofuuf jecha maaliif waliin kabajne oshee funyaan akkana qabdee walii gadooftadha si jammare buneen jechuudha ara kabaja jaarsa keessanii godha yoo jinle jiraachuun barbaanne kabraalle jijjiirachuun barbaanne jijjiirachuu yoo barbaaddan so kanaaf isa kabaja warra dur ka dura waliin jiraatti kabaja buniin uko caaltuurraa fakkeenya fudhachuun dandeetti caaltuun amma akka bunii saniin gootu dhugaa isinitti himaa haga bunii dabalamte kana xiqqoo kabaja dhabuu jirti malee duraan kabaja qabdi obsa qabeetti turte amma ka fardi bal'aa waliin oolu maal jedhani booqaan dhabu maal jedhasa saa akkasii hordoftoota fi daawwattoota kee isin jaaladha isin kabaja gorsa kana isinillee koomentii jalatti godha kanaafuu nagaa naa turaa iddoo isin jaaladha iddoo isin kabaja